bakka kana homaa adeemsifamaa hin jiru hin jettu. Hanga Finfinneettu hanguma Finfinneettu qaamonni barbaadaman kan itti gaafatamoonni dhaabota siyaasaa kan paartilee miseensonni paartilee mormitootaa aktivistoonni namoonni bifa adda addaatiin qaamota siyaasa mormitoota Oromootti dhiyaatan hanga mana isaanii dhaqamaatti qabamaa karaa irratti qabamaa meeshaan isaanii irraa konfistikeet ta'aa yookaan irraa fudhatamaa bifa adda addaatiin dararriin guddaan uummata kanarra gahaa ture. Waabiin guddaan isaan kana hunda irra kaawwatanii waan kana hunda godhaa turan dhiyeenya kana koronaatti. Koronaan dura ammoo shani maqaa lamaan kanaan ittiin daldalaa jiru. Akkuma jedhame koronaa state of emergency koronaa dhaabbaye koronaa control gochuuf hundeen afaan nama qabuuf. Heera mootummaa irratti mirga kaa'ameedha. I think article 29 na fakkaata. Namni tokko yoo konsarni wayii yoo qabaate 29 I think. Yeah. So namni tokko konsarni wayii yoo qabaate yookaan dhimma wayii yoo qabaate qabatee gadi bahee opinion isaa karaa fedheen ibsachuudhaaf mirga heera mootummaa irra taa'e. Mirga heera mootummaa irra taa'e kana akka ummanni dhibee biyya jiru san illee dandamatee keessa mana taa'eeti hin dabarsine mana isaatti dhaqaa ilmi kan kee waraana seenee ilmi kan kee akkana godheedha abbaa irra dararaa turan. Mee Kadiroo namni tokko yoo konsarni wayii qabaate yookaan immoo yoo dhimmi wayii isa cinqe gadi bahuun mootummaadhaan akka seeraan alaatti ilaalamuun maqaan biraatti kennamuun kun akeeka maalii agarsiisa jettee yaadda mata duree kana cufnee osoo hin lufnee dura? Akeekii wooma hin ilaalchisu. Akeeka mootummaa abbaa irreeti. Abbaan irree mirga heeran uummanni qabu, mirga uumamaan uummatii qabu yeroo hundaayyuu karaa adda addaatiin to'atee uummata ukkaamsee irra taa'ee bulchuu barbaada jechuudha. Dubbii dubbatteen duratti mootummaan kun dogongor tokkini qabsoon Oromoo yookaan gaafiin Oromoo waan nam tokko gubbaatti rarra'u fakkaata. Yoo dubbii baalee kan fudhanne obbo Saadiq Haji Ibroo ijjeefamee Jawaar Mohammad dhugaa baasee jennaan Jawaar Mohammad callisiisuuf jeequmsaa fi waan biraatiin aangootti bahuun hin jiru itti gaafatamummaa jala hin baatu maqaa balleessin si himannaa jedhan. Wanni warri yaade yoo Jawaar Mohammad callisiifne qabsoon Oromoo hin dhaamti akka gartee kurraazitti. Yoo Jawaar Mohammad callisiisne Oromoon hin callisaadha. Oromoo ka dubbisiisu jechuun rakkoo adoo Oromoon hin barbaadinu manatti galee. Kanama mana fuudhanii ijjeessanii mormirra muranii waraabessi nyaatee yookaan ilmi kan kee abaa'u keessa jira jedhanii jaarsa ganni 83 fi haadha ganni 80 fi haadha ganni 63 wal durattuu uummas durattuu ijjeessanii reeffi gatanii karaa gubbaa deemanii rakkoo gosa kana rakkoo biyya bakka hedduutti ta'uutu jirtu kanattu rakkoo akkasii dhalee jechuudha. Wanni warri dogongor tokkini Jawaar amma kan galee biyyattuu deebi'ee jira. Miidiyaan biyya keessa jiru cuftin iyyuu miidiyaan biyya alaa jirullee biyyattuu galee jira. Falmitoota gaadiinee jirra. Kanaafuu wanni socho'u hin jiru. Ammatti OMN illeen fincila yaamuu hin danda'u. Jawaar illeen lammummaa Ameerikaa deebisee ka Itoophiyaa illeen arganne inni illeen fincin tokkollee yaamuu hin danda'u. Falmitoonni jechuun hidhamanii jiranii. Kanaafuu waan feenu goonaa jedhaniiti ka isaan abdatan. Amma wanni isaan beekuu qabanii qabsoon Jawaar Mohammad kalee dhalate ganna 30 wayiin duratti qabsoo Oromoo inni hin dhaalchine. Jawaar Mohammad duraanii warra jechuun falmitoota Nadhii Gammadaa faatu ture. Nadhii Gammadaa faa duraanii warra akka jechuun Jeneraal Taaddasaa Birruutu ture. Taaddasaa Birruu faa duraanii warra akka Hagarii Tulluu faatu jira. Hagarii Tulluu faa dura warra akka Leenjisoo Diigaa faatu jira. Warra akka Abbaa Joober faatu jira. Gartee wanni kun waan dhaloota walirra dhaalan malee Jawaar jiraate, Jawaar jiraachuu baate har'allee mootummaan kun qabee ijjeesallee qabsoon itti fufti. Wanni isaan amma argaa jirru torbaan kan keessatti Abiy Ahmed kaadiroota isaa walittuu qabee injifannoon kun injifannoo keessan injifannoon kun injifannoo dabballeeti jedhee seenaa waggaa lamaan dura jijjiirama kan fide ka qabsoo Oromoo kan dagatee jira. Baga gammaddan injifattanii jirtu argitanii jirtan jedhee Shimallis Abdiisaa injifannoo badhaadhinni akka inni dhufu badhaadhinni wajjin injifannootti dhufaa jedhanii waan kan hundaa jijjiirama fide hundaayyuu waan dhufe ufii waan fidanuuf sehanii kanaafuu Itoophiyaa gosa Minilikii Itoophiyaa gosa nafxanyaan feetu akka feenu goona uummati kun ammaan duuba harka nu ba'uu hin danda'u harka galfanne jedhanii akkas godhaa jiran. Wanni taphii OPDO kun maali? Ijoollee yoo namni xoxollobsiisa namni ol darbate ol utaaltu waan ofiin utaaltu seeti beekta. Abiyyuu mammaakee jira. Xuxiin yookaan ammoo mixiin gaafa riqichi gubbaa deemtu odoo isiin deemaa jirtu arbii dhufee eegii sochoosu. Arbii irri bayoo sochoose riqichi waan ofi sochoos ta'e gammaddii jedhan.
Opidoonis jijjiirama kana qeerroon Oromoo 5,000 olitti wareegamtee namni hagam hoggansi keessatti odeeffannoo faffacaasuu keessa gahee taphate jijjiiramii kunin akka hiree tahee warra aangootu qabate fide jennaan waan kan cufaa waan waggaa lamaati oli taate sanii mitiyyuu taate waggaa 100 fi maali deemaa turte kan cufaayyuu abshaalummaa qaroom warra irraa ilmi abbaa gadaa namicha warra jedhuun yookaan namni achi keessas waliin jiru waan godhuuf sehanii nu malee wanni biraayyuu hin jiru. Addunyaan kun jiddu galeessi qabsa Oromoonu wanni hafunduun nurri naannawa akka jechuun gartee laftilleen pilaanetiin cuftii aduurri martu qabsoon Oromoo Opidoo irra marti yookaan amma Biltsiginnaa irra naannofti jijjiiramne jirra yaadii uummata jibbi malee Biltsiginnaa uummata hin jibbine uummata ceesifne jedhanii dogongora guddaa gosuun irratti wanni jedhanii tarsiimoo mallasaatti akka Jawaar Mohammad baane karoora nafxanyaa Minilik bakkaan ga'uuf siidaa Minilikii dhaabanii Minilikii faarsanii Itoophiyaa olaantummaa isii duriitti deebisna jedhan Oromoo tuffachuu warra akkasii kanatti waan kan dhoosisee jechuudha. Wanni tokkin ka beekamuu qabu. Koronaan jiraate, koronaan jiraachuu baate. Labsii yeroo muddamsi labsame, wanni fen labsame. Uummati akka bishaan qadaadameet bishaan danfaa jiru ka qadaadame yoo dutee jedhe. Bishaan kun qadaada yookaan dabooloo ofirra darba. Uummati ati ukkaamsitee barbaraaf irri teettee bulchitin jiru. Akkuma bishaan wacee yookaan ammoo danfee dutee ol qadaada sun ofirraa darbu uummatis gaaf ukkaamsan isaa odoo state of emergency miti beeki qeerroo waggaa lamaan kan keessatti taankii dur dhaabbate qeerroon beeki madfii warra dur dhaabbate agaazii waludee harki duwwaa jijjiirama kan fide. Kanaaf yeroo akkasii kan keessatti koronaa miti. Ummati gaafa mal dhabee fal dhabee mirgi isaa kan rabbiin uumaman kenneef heerii kenneef daangeffame koronaa seera isa cabsu mitiyyuu gabbayee hiriira bahee mootummaa sun hundayyuu garagalchee mirgi warraaqsu godhuuf hiree ofii murteeffachuu hanga waan fedhu godhachuu mirgi qabachuu kun mirgi heerii kennee miti kun mirga uumamii namaaf kenne jechuudha. Galatoome Kadiiroo I think qabxii gurguddoo kaaftee koronaa sodaatanii mana ta'anii koronaanis hambisaan jiru uummanni lakkoofsi dabalaa deemaa jira mootummaanis mana namaatti deemaa nama ajjeesaa jira reetiidhaan yoo fudhatame yookaan reeshoodhaan yoo fudhatame hamma koronaan godhaa jiru caalaa hamma warri Biltsiginnaa nama irratti godhaa jiruu fi taasisaa jirutu caalaa. Lakkoofsan dubbachuu dandeenya. Koronaan dhufe Itoophiyaa keessa namni ajjeese 40 hin dabarre. Haga Biltsiginnaan dhufe namni ajjeese jechuun Amnesty International qofti dhiyoo gabaase kan inni hidhe namni gadi hin dhiyaatu manni halakka huti. Kanaafuu miidhaan Biltsiginnaa yoo nu laallu koronaan wal biratti hin qabdu garuu dogongorii warraa tokkini akkuma Profeesar Mararaan dhiyoo kan jedhe Abiy filannoon akka immoo waan beekuuf dimokiraasiin akka immoo waan beekuuf abbaa irree waan ta'eefi koronaan kennaa waaqirraa isaa kenname kennaa kanattuu fayyadame fonqolcha heeratii fi fonqolchi mootummaa godhe ufumin aangoo dheereffate haga fedhu bulchuu barbaada. Fedhii haadhii kiyya mootii taataa jira kan mootii keessa beektaa filannoon hin jiru. Inni mootii taataa waan jedhametti muufi mootiin karabbiinuu filate yookaan karabbi shoomee achi kan waan taateefi amma mootummaa sun argatee jira mootummaa sun ammoo dheereffachuuf koronaan isaa dhufee jira koronaan kanaafuu kennaa waaqii isaa kenne fakkaata namtichi hubannoon inni addunyaa qabu siyaasaa qabu kan waan tokko qabu akka malee dogongoraa fi kan yaada saayinsaawaa yookaan ammoo yaada ammayyaa mootummaatiin hin deeggaramnedha. Egaa ajjechaan Ibroo kan Baaleen irratti hiriira baasise ajjechaan Sadiq kan Baaleen irratti hiriira baasise immediate causeidha malee rakkoon jiru rakkoo waggoota lamaan uumamaa darban rakkoo waggoota lamaan saniin duras sirna amma dhufeeti reformistidha ofiin jedhu kana gara aangootti fidee warri aangootti dhufes solushinitti kennuu caalaa waan san itti daddabalaa sarbamiinsa mirga namaa seeraan ala nama ajjeesuu seeraan ala ajjecha masan irratti iyyuu wansi ajaa'ibu siyaasaan waan wal qabatu miti bara wayyaanee namoonni hin ajjeefaman hin beekna karaa adda addaatiin hin qalamanii karaa adda addaatiin dararraan adda addaa irra gahaa ture wannootuma akkaatuma yeroo san godhamaa tureen ammas maqaa jijjiirate I think wantoota mucaa kana wanti qabanii wanni jedhanii fuuna fakkaata it's a kind of robbery yeroo san keessatti waraanni mootummaa nama qabee nama ajjeesuu waan adda addaa nama godhuun I think ilaalcha siyaasaa qofa natti hin fakkaatu yeroo sanitti qaama sanirraa yookaan
warra makiinaa konkolaataa san keessa jiran irraa wanti isaan barbaadan waan biraa irratti arganiiti miti kontiroobaandii fe'anii deemaa jiran bosona isaan jarri sun eegdu san mancaasaa hin jiran wanti biraa wanti isaan yeroo sanitti godhamanii ajjeechaa kanaaf saaxile hin jiru hiriira bahanii hin jiran alaabaa qabatanii yookaan alaabaa warra mormitoota qabatanii deemaa hin jiran akkaataa na fakkaatutti sirnimmaan ammaan tana jarri kun ijaarre federaalizimii dhugaa biyya saniif deebifna jedhanii deemaa jiran kun mataan isaayyuu sirnuma akkuma durii san sababa tokko malee sababa gahaa tokko malee ol ka'aa nama ajjeesu ol ka'aa mirga namaa sarbu ol ka'aa haati akkana goote jedhameeti ilmaan abbee akkana godhe jedhameeti haadhaan karaa adda addaatiin wantoonni godhamaa sun jiran sun ammallee cimanii itti fufuu waan agarsiisudha. Bifa akkanaatiin hangam deemamuu danda'a akkuma jedhe Wallaggaan irratti Shawaa irratti Walloo irratti gara hundaanuu wanti kun baay'ee ciccimee adeemaa jira gaafa uummanni kun walitti qabatee sagalee isaatiin gama hundaan ka'e ammaa sodaataa jiranii nama karatti waamina koronaan ficcisiisuudhaaf nama akkana godhaa jirtu nama kan baasu waamiinsa namaa miti kana duras akkuma kanaan dura ati duratti kaasaa turte waamiinsa nama tokko yookaan waamiinsa dhaaba siyaasaa osoo hin ta'in ummanni rakkoon yoo irra hin jiraanne biltsiginnaan ummata kana sirnaan mirga heeraa fi seera irratti ummata kanaaf kaahame namootaaf kaahame osoo hin kabajji ta'e Jawaar maraattuudhaa miti kan waan hin taaneef advokeet godheeti ummata karaa irratti bahaa jiru yookaan dhaabonni Oromoo karaa adda addaatiin waan kana irratti hirmaatanii ummata kakaasaa turan koozii ummataa san ummataan ofirraa faccisaa ofirraa dhorkaa jechuu malee ummanni maraattuudhaa miti an kana for that matter xiinsammuu ummataa tuffachuu sammuu ummataa tuffachuu karaa adda addaatiin ajandaa kadiroon yookaan zaaq qofa ummata kana kennu ummanni waan san qofa qabatee kan bahu gochuu kun ummata tuffachuudhaan na fakkaata warra kaadiree bilxiginnaatiin ummata karaa waamuuf akkanan godhina ummata karaa baaftanii akkana gochuuf akkanan godhina kadiroo yookaan zaaq yookaan qaamni wayii karaa akkanaatiin ummata fayyadamee ajandaa siyaasaa isaa adeemsisuuf kan barbaadaa wayitu hin jiru ajandaa siyaasaa ofii isaaniitii haandil gochuu dadhabanii ofii isaaniitii waraana ofii ummatatti erganii ajjeesisanii akka waan namni ajandaa biraa uumee Abiy Ahmad kan jaarraa 21ffaa irratti mootota gabroonfataadhaaf siidaa dhaabaa jiru kan mootota gabroonfataa fakkeenya gaarii godhatee akka waan mootonni gabroonfataan sunniin mirga walqixxummaa dhala namaatiif qabsaa'aa turanii siidaa hojjetee fi paarkii keessa muuziyeemii godhee kaa'u kan meeshaaleen isaan itti fayyadamaa turan akka faayaatti galii guddaa biyya kanaa galchuu danda'a. Sanuu nama dhuunfaatii miti mootii kabajama mootii Afrikaadhaaf fakkeenya ta'u jedhee miidiyaa irratti bahee inni yoo dubbatu kanan kaasanii kaadiroonni biltsiginnaa waaminchaa fi awarenessii karaa dhaabota siyaasaatii fi aktivistoonni karaa adda addaatiin ummanni wama ta'e waan Booranatti ta'e akka Baalee beeku gochuu waan Baalee ta'aa jiru akka Wallaggi beeku gochuu waan Gujitti ta'aa jiru akka Oromoon guutuun beekuu fi akka walii birmatu gochuu malee wanti qaamni siyaasaa yookaan miidiyaan biraa uummata karaa sobaatiin kakaasuuf godhaaru tokko illee hin jiru jedhee dhimma kanarratti wanti dabaltu yoo hin jiraanne gara mata dureettaa nutti dabala. Daqiiqa takkatti warra buusute mootummaan kunini akkuma dubbatte mootummaa hattuuti mootummaa saamtuuti maqaattuu Oromoo jedha kanaafi warra nafxanyaa kanaan dura biyya kan bulche yookaan warra achi keessa ba'e irraa addi godhee malee wanni biraa ka addi isaan godhu hin jira jechuudha. Mootummaa akka fedhe namijjeessu mirgi ilmaan namarra dantaa hin qabne mootummaa bakka argettuu wasaamu saamichi irratti beekatu karaa saamuu namticha kana kontorbaandii maali jedhanii saamani mootummaa man nama deemee dubartii gudeed mootummaa man nama irratti gubaa mootummaa olaantummaa seeraa waan tokkoof bakki hin qabne mootummaan kunini mootummaa galtuu warri nafxanyaa Oromiyaa keessattuu dhaabbate akka koloneel Gammachuu Ayyaanaa jedhe opiidiyoon ammaan tun jirtuu fi mootummaa warri nafxanyaa isaan waliin dhaabanii mootummaa daldaltuun lafaatii fi saamtuun lafaatiif daldaltuun lafaa
yookaan daldaltuu waliin dhaabbattee warri kun warra Oromiyaa saamee saamsisu saamtuun lafa saamudha. Nama ijjeessanii buqqisanii maal lafa fudhachuudha. Daldaltuun lafaa kun ammoo waa hundaa gurguratti yoo gabaa baas taarifillee baastee gurguratti jedha Koloneel Gammachuu Ayyaanaa. Oppiidiyoon kanaafuu aadan isheen biyya kan ittiin bulchitu aadaa dimookiraasii waan takka hin beekne Abiy jechuun mootiidha. Mootirraa wanni dhufee fudhatamuu qaba. Nigusaa eekkessa samaa ittarres akkuma samiin hin qotamne mootillee hin himatamu aadaa suniin deemti jechuudha. Aadaa warra biraa ammoo jechuun saamicha. Saamichi yaabbaatii bees zarraf abra ziraf. Yoo mani abbaa keetilleen saamam waliin saamidha. Oromiyaa nafxanya wajjin saamaa jirti jechuudha. Kun diin akka malee hamaati. Diinii kunini diina kaayoo waan takka hin qabne. Diinii kun ammoo nu fakkaata afaan keen dubbata gariin kenna ilma abbaa gadaa ilma akkasii maali jedhee akkasiin ufisee ammoo diinii kun diina hama akka gartee dhadhaa fira fakkaatee kaawwayaa yookaan huccuu balleessu sun jechuudha. Kana wanni diinummaa warra kana Oromoon beekatee dammaqee jira. Kana wannan jechuu barbaadu Zaak. Mee kanuma wajjin wal qabatee Kadiiro riifoormii hin godhama jedhame sanitti baroota dhumaa wayyaanee irratti keessattuu ummatatti deebi'uun seenaa hamaa ummata irratti qaama diinaatii ergamaa hojjetaa turaniin maqaa isaanii gaarii godhaa kan turan keessattuu hin yaadadha irreecha bara 2018 bara 2018 naannoo akkasii godhame san irratti aantummaa ummataa irreecha jalqabaate erga wayyaaneen aangoo irraa kaate booda jechuudha. Isaan booda keessatti ummatatti makamuudhaan ummata fakkaachuudhaan bikka adda addaatti yuunifoormii baasaati ummata makamuudhaan maqaa gaarii horachuu kan danda'an poolisiin Oromiyaa tibba kana ammoo wantoonni isaan godhaa jiraniif wantoonni raawwatamaa jiran ergama ka kennu ka gubbaarra jiru akkuma jirutti ta'e kana duras qaamota ergama isaanii kennu diduudhaan ummata wajjin hiriiraa turan maaltu bade maaltu ta'eeti arra bifa akkasiitiin ummatatti deebi'an jetta Kadiiro. Falaasamni kun maalidha? Poolisiin Oromiyaa ummata Oromootu jaalachuu jalqabee poolisiin Oromiyaa mirga ummata Oromoo kabachiisuu jalqabee jijjiiramee kun akka inni dhufu keessa wanni gahee taphate keessa tokkini poolisiin Oromiyaa abbaa irree warra akka meeshaatti isaan fayyadamuu barbaadu ka wayyaanetiif ajajamuu dhabuudha. Poolisiin kun Oromoo biratti jaalatamaa dhufuun poolisiin kun mirga ilmaan saba isaa kabajuu jalqabuun aadaa ofii jaalachuu jalqabuun uummata biratti jaalatamuu jalqabuun biyya Itoophiyaa keessatti ka meeshaa yookaan ammoo humnaan nan bulchan. Itoophiyaa yookaan humnaan bulchita yookaan ammoo doorsisa yookaan roorroon bulchuu qabda jechuudha. Roorristee. Abiifaatii waan akkas fedhanii fi poolisii gosa biraa ka falaasamaa gosa biraa irratti hundaa'ee dhaabachuu fedhan jechuudha. Jalqaba poolisiin kun maalidha? Mirga ilmaan namaa kabajuu gubbaatti walqixxummaa irratti gaafii sabaaf sablammii gubbaatti san gubbaan leenjii ka inni Oromoo tajaajilaa ture sunittuu barnooti sunittuu sabboonummaa warri qabuu fi barnooti kennameef suniin agaazirra addi godhee uummata biratti jaalatame jijjiiramii kun akka inni dhufu gaafii guddaa taphatan jechuudha. Abiyyi gaaf aangootti dhufeen duubatti wanni inni godhuu yaalu waa kana natti dhageeffadhe. Aangootti gaaf dhufeen duubatti poolisii dhiisee milishaattu fayyadamuu jalqabe. Waraan Wallaggaa yoo ta'e waraan Gujii jalqabe milishaattu jalqabe. Milishaan kun inni guutumaa guututti waraanii biyya jechuu kiyya milishaa dhiifama. Harka Abiyyi hin jiru. Ajaja isaa fudhachuu didan. Yoo inni uummatattu ergu warri waraanaa kun waan biraa godha waraana lola jedhanii sunillee wal hin lolanii kanaaf ajaju waan hin qabnee fi Abiyyi rakkoo guddaa waraanayyuu to'achaa hin jiru waraanayyuu harkaa hin qabu. Waraan warra birattu harkaa qaba. Kanaaf bakka waraana kaayisaa bu'u poolisii Oromiyaa jedhame garuu ka hojiin isaa ammoo jechuun poolisiin uummata eeguudha nagaa uummata buusudha. Ka hojiin isaa gartaa waraan biyya ta'e ka daangaan eegne ka uummata humnaan cunqursee ijjeese saamee gudeede man isa irratti gube uummata jilbeeffachiisee Abiyyi jalatti bulchuudha. Awwaan kana haasa'ee ture. Kanaan dura Abiyyi Israa'el danda'e taate waraana biyya jabeessee cimsee waraan sun meeshaa godhee itti fayyadamee akka wayyaan ittiin bulchite biyya bulchee poolisii naannolee hundaayyuu diiganii poolisii tokko dhaabuuf ture. Karoora jalqab ture. Poolisii Itoophiyaa poolisii naannoo diiguu ture. Hin taaneef waraana gubbaa ajaja eegii dhabeen duubatti waraanni seeguu Riippaabilikaan gaardii godhatee Oromiyaa keessatti ammoo qaama inni balleessuu barbaade balleessuu akka gargaaruu fi poolisii akka waraanattu leenji'e. Poolisii akka waraanattu leenji'e poolisii gosuun leenjise. Poolisii wanni uummata ittisu, uummata eegu, uummata tajaajiluudha. Poolisiin falaasamni irratti leenji. Waraanii ammoo jechuun kan inni leenjuuf ijjeesuuf diina biyya, diina saba yookaan ammoo diina daangaa gubbaatti dhufu ijjeessa leenjiin adda addaati. Poolisiin kun kan inni ittiin leenjee uummata tiksu, mirgi isaa eeguu, uummata tajaajilu osoo hin taane uummata
ijjeesu ummata saamu ummati akka mootummaa jalatti bulchu ummata kan akka diina biyya alaa yookaan akka diina biyya weerare alagaa tokkotti ilaalanii jilbeeffachiisa jechuudha. Kanaaf waraani biyya ajajamuu fi dadhabee jennaan yookaan didee jennaan ajaja achirratti dhabee jennaan poolisii kanaanii Oromiyaa fi uummata Oromoo bulchuu fi poolisii kan leenjisee ergee jechuudha. Kanaan duratti poolisii leenjitee lamma jalattu leenjitee sunini qeerroo Oromoo gubbaa ijaaramtee foollee Oromoo gubbaa ijaaramtee foolii Oromoo qabdi sabboonummaa Oromoo qabdi quuqa Oromoo qabdi Oromiyaa irratti hin duultu Oromoo irratti hin duultu jedhanii poolisii ilmaan Oromiyaa keessa jiraatuuf Oromiyaa ala kasaba biraa kan gosa agaazitiin wal fakkaatu poolisii gosa ergamsiisa waraana biyya fakkaatu kan akkasii ijaaree Oromoo gubbaattu bobbaasa jechuudha. Poolisiin kun naannoo garii naannoo biraarraa akka ishiin dhufte Facebook profaayilii irra argine jirra. Poolisiin kun amma kana kan Oromiyaa keessayyuu afaan Oromoo dubbatu malee poolisii kan hedduun isaan Oromoo diinomsuu gubbaatti olaantummaa nam tokkootii fi paartii tokko hojii gubbaa oolchuu gubbaattu kan leenjisanii maddii rakkoo kana qaamnu argaa jirru hundinuyyuu abbaa irrummaa sila karaa waraanaa kan poolisiitu fide jira. Poolisii falaasamni irratti leenji'uu ummata gabbarsiisu ummata akka inni mootummaa jalatti bulu mataa qabu malee ummata ittisuu yookaan ummata tajaajiluu miti. Rakkoon hundeen isaa falaasamni achirra madda. Abdurazaq. Galatoom Kadiro, anillee uuma kanaan wal fakkaatu. Structurally yeroo lama jijjiirame poolisiin erga jijjiiramni jedhame kun dhufe kaaseet yeroo lama jijjiiramni ka uumame. Tokkoffaa gaafa jalqaba irratti jijjiiramni kun eegalamu keessattuu gareen tiim lammaa jedhamu sun gaafa aangoo irratti bahu warri lammaa jalqaba irratti Oromiyaa irratti riifoormii godhan keessaa fi uummanni ittiin galatoonfataa ture keessaa tokko riifoormii poolisii irratti raawwatan. Poolisii gara uummataatti deebisu walgaarrifannaa yeroo dheeraadhaaf poolisiin ergamaa sirnaa ta'ee uummata irratti yeroo baay'eedhaaf godhaa ture sun walgaarrifannaan guddaan waan tureef yeroo qabsoo sana keessa karaa adda addaatiin carraa argameen namoonni hiriira ba'an karaa adda addaatiin qaamota waraanaa kana akkuma qaamni waraanaa uummata waraanaa ture uummannis carraa argate qaamota kanarratti miidhaa geessaa ture. Carraa argateen jechuun namoota gadi bahanii isaan gaafa hiriira ba'an dhukaasan karaa adda addaatiin waa godhan awwadaa irratti yaadatta ajaja waraanaa hunda haga ajjeesutti ga'e uummanni. Uummanni karaa adda addaatiin aarii guddaa irraa qaba waan tureefi qaama san uummataan walitti araarsuu raawwachuu keessatti gareen lammaa jalqaba irratti hojii guddaa hojjete. Hojii guddaa hojjeteen qaamonni sun uummataan walitti araaraman fakkaatee utuu wanti hundi hin xumuramin directly erga lammaan faa gubbaa ajaja Oromiyaa irraa ka'anii erga Xayyibaan faa Oromiyaa irraa ka'anii booda reshufflingii kaabinee godhame keessatti qaamni reshuffle ta'ee absolutely jalarraa buqqifamee ka'e keessaa tokko komishinii poolisii Oromiyaatii fi qaama nageenyaa fi bulchiinsa Oromiyaa kan dheengadda bahee dhaaddatu kan Baalee irratti taa'insa ta'e san Jibril something ka jedhamu na fakkaata. I think bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa. Jibril Muhammad Abbabee Garasu kan dheengadda miidiyaa irratti bahee Oromiyaa keessa rakkoon tokkollee hin jiru jedhu isaan fa ol fidan. Komishinii irratti araarsaa mardaasaa fa ol fidan. Araarsaan profaayilii isaa namni beeku hin beeka. Kan bara Muktaar Kadir aanaa irraa kaasee hanga bulchaa godinaatti yeroo gahu waan wayyaaneen gubbaa irraa ergite haasiteetu dungodhin execute godhu wama takkallee udu shakkii takkallee hin uumin udu gaafii takka hin kaasin ebalu haa ajjeefamanii yoo jedhamu ajjeesisuu irraa qaama duubatti hin deemine kanneen ol fidan. Maaliidha jedhee waan kana laaluudhaaf yeroo muraasa waan adda addaanis barreessaan ture yommuu qaamonni kunniin dhufan jechuu. Tokko akkumaatu jette directly qaamonni kun ajajamnii fi ergaan namni irraa fudhatan kan itti amanamummaan yookaan maali jedhama itti waamamsi isaanii heeraaf seera biyyattii kabajsiisu. Ijaarsa kana keessatti fookasiin guddaan kan ture keessattuu yeroo san soballee ta'u gara filannootitti adeemamaa jira jedhamee yaadamaa waan tureef qaamni isaan ijaaran sun qaama karaa kamiinuu mootummaa oppose gochuu danda'u due process of law yookaan heeraa fi seera osoo hin hordofin
execute gochuu akka danda'an karaarraa akka gorsan akka hidhan akka dhaanan akka ajjeesan karaa adda addaatiin wama takkallee wanniin akka hin jiraanne cikkaanee batamoon laabbatisa jedhan san jechuu akka qaamonni biraa irraa barataniiti mootummaa san oppoosii hin goone akka viiyuun addaa Oromiyaa keessatti karaa fedhe dhiyaachuu hin dandeenye gochuu keessatti hojii guddaatu hojjetamee hojii kana hojjechuu keessatti immoo keessattuu gara aangoo dhufuun araarsaa fa'aa waan guddaa hojjete hin yaadatta Amboo irratti hanga qaamotuma nageenyaa erganiiti komishinara poolisii Oromiyaa kan ture I think addunyaa na fakkaata maqaa isaa exactly yaadadhu Amboon irratti waan goosisan fa'aa hin yaadattanii namoota gara ummatatti dhiyaataa turan bifa akkasiitiin taphaan ala baasanii amma wanti amma jiru hin yaadatta keezii darajjee fa'aa komishinii poolisii Oromiyaatiin kan wal qabatu darajjee beekii fa'aa manni murtii haa hiikamu jennaan komishiniin poolisii tokko fuudhee naannoo biraa geessaa qaama biraa geessaatti itti gaafatamummaa fi raawwiin wanti isaan godhaa turan sun hundi heeraa fi seera mootummaa osoo hin ta'in warroota abbootii aangoo irra jiranii fi biltsiginnaadhaaf fabar godhan eeguudhaaf mirga isaanii eeguudhaaf waan isaan jedhan raawwachuudhaaf kan duubatti hin deebine akka ta'e argaa turre bifa akkanaatiin hagam itti fufu jettee adda yookaan wanti asirratti dabalataan jechuu jiraate. Gabaabduu asirratti wabuusee gara mata duree itti aanutti dabarree fixina sagantaa kana wanni an jedhu kana. Poolisiin amma kana falaasamni irratti leenjii ummata ittisuu yookaan ummata tajaajilu odoo hin taane poolisiin kunni akka waraana daangaa diina irraa ittisuutidha kan inni itti leenjii. Diini jechuun ummati Oromoo haalli amma inni itti ilaalamuutu jiru diina. Ummati Oromoo haalli inni itti ilaalamaa jiru nyaapha. Nyaapha kana mootummaa irraa ittisuu yookaan mootummaa jalatti bulchuudha kaayyoon poolisii kana wanni isaan godhaa jiran. Kanaaf adeemsi warraa kan keessatti namni yoo diina wal lolu sila mirga heeraa yookaan ammoo adeemsa seeraa maaliin kabajuu fi akka diinattu goote sanu diiniyyuu jechuun yoo boojitee yoo ijjeestu mirga ittiin ilaalamu mirgi gartee adda addaa kan walii galtee Itoophiyaallee mallatteessa jira mirgi sanuyyuu ummati Oromoo ammaan tan hin qabu. Ummati lolaa hin jiru ummata qawwee hin qabne man irratti gubaa ummata man irratti gubaa haadhaaf ilma walirratti ijjeesaa ilme kan keessattuu akkas riphee lolaadaa jedhanii haadhaaf abbaa maanguddoota waggaa 80 manatti fuudhanii ummata duratti ijjeesaa namni tokko mootummaa hin deeggara jedhanii man keessa fuudhanii maatii isaa keessa baasanii raasatti mormirraa muranii waraabessa nyaachisaa waan gos kana wanni ta'e man murtii ajaja dabru maali wabii dhowwachuu miti kun jechuun maalidha poolisiin durii gaachana sabaati poolisiin Oromiyaa irkoo Oromooti ka jedhamsu irra jiranii poolisiin Oromiyaa nyaapummaan yookaan diinummaa Oromootiin irratti leenjii jechuudha. Akkuma duratti dubbatte kan godhuu fi abiyyiiwwan inni poolisiin uummataan jaalatame jennaan poolisiin jaalatame yookaan poolisiin uummata jaalatu uummata irratti gara jabeenya waan wayirraa wannee fi hoggansa duraanii ka gosa agaazii jalatti ilkaan buqqifate leenjiisan gad deebisanii warra maqaa duraa dhudhoofsuniin warra saniini bulchiinsallee bulchiinsa eegee warra reformii fidan ka abiyyi ka tiim lammaa eegi jiraniin dubatti warra garee lammaa eegi jiran dubatti warra Oromoo gubbaa garaa jabaachuu warra Muktaar Kadireetii fi warra Opiidiyoo kuma dammaqsaa ka Taayyee Tekla Hayimaanoot ka duree sun gad deebisanii karoorii warra akkuma kanaan dura agaazii wayyaaneen godhu san caalayyuu Oromoo sodaachisuun yookaan ammoo roorree sun doorsisuun bulchuudha jechuudha. Wanni abiyyi hin beekne tokko wanni isaa hin galin roorroon wayyaanee roorroon nafxanyoota taankii warra baankii warra saba takka mo'atee hin beeku. Mootummaan uummata bal'aa wal dhabee uummata mo'atu hin jiru. Gaafiin Oromoo dhaga fiixee gaaraa irraa baafate yookaan buruurrate yookaan duraa gorta yookaan akka dhagaan sun hin sochoone ufitti tuquu hin qabdu. Dhagaan gaar irra gaaf inni gabbaafate qomqa bal'ifate dur dhaabadannaan si fuudhee hallayyaatti si dhaqum Jawaar Mohaammed jedhu. Kanas gabaabsinee mata duree dhuma waa'ee siidaalee yookaan ammoo soodduutti adeemnuti. Me waa'ee siidaalee kana waa jedhee jalqabeetti si dabarsaa the way forward siidaadhuma kana wajjin wal qabatee illee the way forward waan amma jenne kanarraa uummanni haala irra jirurraa waa jennee darbinaa. Egaa siidaaleen bikka adda addaatti buqqaa jiru qaama qabsoo kennas ture yeroo dheeraadhaaf siyaasa Itoophiyaa keessatti wanta controversial ta'anii yeroo baay'ee wal dhabbii guddaa kaasan keessaa tokko dhimma siidaati. Yaadatta baaleedhuma keessatti qabsaa